Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa qophiin keenya dhikkisa jaalalaa har'a tokko jedhee jalqabee jira. Akkuma beekamu jaalalli gosa garagaraatu jira. Jaalalli maatii jira, jaalalli biyyaa jira, jaalalli obbolummaa, jaalalli hiriyyummaa jira. Har'as nuti kanuma sababeeffachuudhaan lakkuuwwan Oromoo lama as istiidiyoo keenyatti affeerannee jira. Qophichi waliin kan isin waliin turu an Sittiina Hajjiti. Gama ogummaa teeknikaaf kaameraatiin immoo Tolosaa Bultii fi Firaa'ol Abrahaam kan nu waliin turan ta'a. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin tura. Hunda dura waamicha koo kabajanii as istiidiyoo wiirtuu miidiyaatti argamu keessaniif hedduu galatooma. Mee wal haa barru. Tole, Koolit Maatiyuusin jedhama. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjootti dhalanne. Kooliin Maatiyuusin jedhama. Maqaan keessan baay'ee bareeda. Egaa ani amma akkanattuu isin ilaalaatiin isin gargar baasuun baay'ee natti ulfaataa jira. Baay'ee wal fakkaattu. Maatii fi hiriyoonni keessanoo mee akkamitti gargar isin baasu? Baay'een isaanii beekanii garuu warri nutti dhiyaatanii ilkaan keenyaan adda nu baasu. Meegaa lakkuuwwan taatanis hamma muraasaanis daqiiqaanis ta'u sa'aanis ta'u garaagarummaan jira. Isin keessaa mee eenyutu hangafa? Isheetu hangafadha. Hangafummaa hammamiin ol caaltu? Sa'a meeqaan yookaan daqiiqaa meeqaan? Sa'aatii tokko. Sa'aatii tokko. Mee hangafattiin haa kennu. Egaa hangafummaan sitti dhaga'amaa siin egaa akkuma beekamu biyya keenya keessatti yaadota hangafoota keenyaan dhageenya. Hangafoonni nuun lolu mi'aatu akka hangafummaatti. Hangafummaan natti dhaga'amu hin jiru. Lakkuu waan ta'aniif natti fakkaata. Wal eekamus wal gorsus yoo ta'e lamaan keenya wal gorsina wal eekamna. Kanaaf hangafummaan akka addaatti natti dhaga'amu hin jiru. Waluma qixa jedhee yaada. Kanaafuu hangafummaan uumaan gidduu hin jiru jetta. Hin jiru. Meegaa bifaan wal fakkaatanis akkuma isiniin jedhe baay'ee wal fakkaatu hanga namoonni gargar isin baasuu hin dandeenyetti jechuudha. Amalaanoo garaagarummaa amalaa qabdu? Eeyyee amalli keenya xinnoo garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf isheen daftee aartii daftees dhiisti. An normaalii madha. Mee haa kooliin kanarratti wanta dabaltu qabda? Waan dabaluun qabu xinnoo akkuma isheen jette dafee naara dafeen dhiisasi. Isheen immoo normaaliidha. Mee wal ibsaa kooliin koolitiin mee akkamitti ibsiti? Koolitiin akkanitti ibsu waan hundaa koodha jedheen ibsa. Hiriyaadhasi obboleettiidhasi waan hundaa koodha dhugaa dubbachuu fi wanta hunduu akka ofii kootiitti ni ilaala. Kanaaf ofii makootachi jira jechuudha. Akkuma ofii ilaalutti mee jaalala keessa ibsiif mee har'a miidiyaa irratti ija ishee ilaala. Hamma jaalattu ishee ibsiif. Ammaan ishee jaalladhu isheen iyyuu beekti. Baay'een si jaalladha, baay'een si kabaja. Umurii dheeraa naa jiraadhu. Obborattee yeroo hundaa si arguun barbaada. Naa jiraadhu. Tole egaa mee koolitti atis kooliin nuuf ibsi. Kooliin kennaadha. Kennaa Waaqayyoo naaf kenne. Yeroo hundumaa kennaan of biratti ilaalu. Ishee wajjin waan baay'ee haasofnaa, waan baay'ee irraanfannaa, waan baay'ee gammachuu baay'ee walii wajjin dabarsinaa. Kennaa kee wanta ta'e immoo kanuma keedha baqa. Waaqayyoo kennaa koo godhee kan naaf kenne lakkuu gaarii kooliin qabaa jechuudha. Mee jaalala isheef qabdu ibsiifi. Baay'ee garaa kooraan si jaalladha. Dhugaa Waaqayyo sasiin naaf kenne baay'een galateeffadha. Umurii dheeraa naaf jiraadhu. Anis yeroo hundumaa walii wajjin of biratti si arguun barbaada. Tole egaa mee kanumaan wal qabsiisne lakkuuwwan akka ta'uu keessanitti wanti jaalattanis wanti jibbitanis wal fakkaataadha. Filannoo tokko qabaachuun jiruu keessan irratti dhiibbaan qabu? Hojii keenya irratti xinnoo. Garuu filannoon keenya yeroo baay'ee waan tokkodha. Darbee filannoon keenya gaafa garaagara ta'u immoo yaa'u nama waan ta'eef waliif darbinaa jechuudha. Atoo kanarratti wanta dabaltu qabdaa kooliin? Filannoowwan tokko qabaachuun keessan wanti jaalattan wanti jibbitan tokko ta'uunsaa jiruu keessan irratti dhiibbaa qaba? Amma kanatti dhiibbaa qaba jedhee yaadu garuu gaafa mudatu immoo egaa umriin nuti keessa jirru kun umrii dargaggummaati. Nama jaalachuu jibbuun miira akkasii keessa seenuun wantuma umrii keenyarraa eegamudha. Wanti jaalattaniif wanti jibbitan tokko ta'uu isaarraa kan ka'e nama tokko jaalachuun waan jiru? Yeroo tokko
lama taanee mateen bakkee turre manatti galle natti fakkaata. Waluma duukaa abaluun namatti hin tolu enne. Ani immoo sasittuu fedhanaan jettee. Naan mudatan tokko tokko. Keessa beektonni maal naan jedhan seetee kooliiti. Kooliin daftee aartii. Maatii isaanis immoo yeroo baay'ee hin gooyyomsu keessattuu abbaa isaanii hanga ammaatti umrii kanarrattu sirriitti dogoggorsiisuu jedhan. Wanti kun hammam dhugaadha? Dhugaadha. Yeroo baay'ee isheetu shira hojjeta. Wana abbaan kun natti haasa'uu barbaade dhaggeeffattee isheen waan amitettee biraa deemti. Naa isheen yeroo baay'ee. Kabraahu abbaa keessan hanga ammaatti yeroo sirriitti gargar isin baasuu hin danda'u. Mee mudannoowwan kanaan wal qabatan waan akkamiitu jira? Mudannoon baay'eedha. Yeroo baay'ee waa nu anaan na ergee ka'ee wanticha yoon ture isheen immoo akka carraa mana keessaa gaafa isa bira deemtu meerreen silaa siin jedhee ittiin jedha. Lakka namite maal amma sin argine jedhan. Innaa itti dabaluudhaaf hirmisaa yookiin dhiyeessinee fi laaqana isheen ittootti gootee fi deemtee takka turte deebitee dhuftee ishee matutti godhee ilaa kunoo akkasitti itti baasu malee obboleettiin keessi la sirriitti tunaan baasin sokkitee jedhe isheen ikkaanuma dhagaafa jettu akkasii jedhee dhiise. Mudannoowwan irratti dabaluudhaaf egaa lakkuu akka ta'u keessanitti mudannoowwan hedduutu jira. Wantoonni nama kolfisiisan keessattuu baay'eetu jedhee yaada. Mee mudannoowwan anaafis daawwattoota keenya kan mana isaanii ta'anii nu daawwataa jiranis kolfisiisuu mee mudannoowwan nuuf qooda? Bakka hojiitti nu mudata hojiin mudannoo baay'eeni. Namni anaan balbala duratti na arganii seenanii intee amma chitti sin argine ittiin jedhu isheedhaan. Lakkuun qaba gaafa jettu baay'ee yeroo itti rifatantu jira. Yeroo tokko mana barnootaa diizaayinii kana gaafa barannu liiftiidhaan ol baana. Liiftii keessi mastaawotiidha እና daawwitiidha. Qofaa ishee seentee jirti obboleettiin tokko gaafa lama taanii seennu. Isa kana keessa gaafa laaltu nama tokko jira akkas gaafa laaltu nama tokko jira baay'ee naatii maal keessan jira jettee sirriitti nu ilaalte lakkuudha jettee. Kana irratti mee kooliin nuuf dabali? Yeroo baay'ee ijoolleen xixinnoon warri kaan nu jaallatu warri kaan nu baqatu maaliif walitti fakkaanne gaafa lama taanii nu arganii jechuun wanta biraatti fakkaanna. Baay'een isaanii tokko biraazarii keenya wajjin mana firaa deemnee mucaa xinnoodha wayyaa gurraacha uffanne turre yeroo sana teessee wal duukaa taasofne wal duukaa kolfine abboo fuudhinarraa ba'e galgala abjuun na qorwette. Mudannoon baay'eedha. Gara ogummaa diizaayinerummaa kanatti akkamitti dhuftan? Eenyutu ka'umsa yookaan immoo isa inspiration jedhu ka'umsi keessan maalirraadha? Ka'umsi keenya ijoollummaa kaasnee fedhaa diizaayinerummaan keessa keenya jira. Abbaan keenyas uffata waan hojjetuu fi nuun ijoollummaa keenyaa kaasnee uffata hin binnu. Isatu nuuf hojjechaa ture. Ofii keenyaan baabbas akkasii akkas godhin hodhi jennee itti mannaa. Innis akkuma nuun jennutti hojjetee nuuf kennaa. Baay'ee jechuun ijoolleen eessaa bitattan uffata akkasii jedhu lakki nuun hojjechiifanne abbaa keenya inni hojjete jennaa. Haaluma kanaan gara diizaayinerummaatti guddanne abbaan keenyas waan hojjetuu fi fedhisaas nu keessatti uumamaa dhufe. Mana barumsaa keessa teenye ijoolleen gaafa baratanii nutti barreessanii anaaf isheen immoo fakkii kaasnee wal dorgomne. Kan kooturra bareeda jennee ijoollee gaafa nafaa turre. Fedhiinsaa ijoollummaa mannu keessatti guddachaa ture jedha gabaabaadhumatti. Meegaa kooliiti osoo diizaayinara ta'uu baattanii maal taatan ogummaa maalirratti nuti isin argina ture? Fedhiinsaa xinnummaa kaasee ijoollummaa kaasee waan nu keessatti guddachaa dhufee fi
waan biraa taana jedhee wanta ni yaadu kan biraan hin jiru. Abbaan keenya haati keenyas hin hojjetti uffata jechuudha. Abbaan keessan keessattuu dizaayinara cimaa akka ta'e dhageera. Mannumti uffata abbaa keenyaa tunutu hojii kanan jalqabeen isa biratti hojjechaa waan turreefi mana uffataa maatii Yoosiif maatii isaa jedha. Haadhi keenyas waan hojjettuuf obboleessi keenya illee darbee hojjeta. Innaa maatii maanii gara hojii kanaatti dhufne jedhee yaada. Maatii marraa dhaallee hojii dizaayinarummaa kana jechaa jirtu. Dhaala wayii natti fakkaata. Meegaa asumaan gaafii tokkoon si gaafadha. Maaloo kooliin amala kee kana naaf jijjiirii wanta jettuun qabda? Amalaan jijjiirii jedhu gara laafummaan gaariidha. Baay'ee garaa namaa laafuun ishee nan jaalladhaa fi garuu kan ishee isa ooverii darbeedha. Waan akkasii immoo si miidha. Yeroo baay'ee nama garaa laaftee fi ofii keetti miidhamtutu jira. Sana keessa baateetu akka amma miidhamtutti naan geessu ta'e natti tola. Amala kee kana naa jijjiirii qannasi. Mee atoo kooliit amala kee kana jijjiirii maaloo isa jettuu ni jiraate? Amma kanatti wanta hin jedhuun qabu garuu yeroo baay'ee isheen ijannaan hiima jetti. Sansiin jedhutu al tokko ishinaatti tola. Maaloo kooliit gaafa tokko wanta kooliin siin jettu tolee jedhee. Egaa uffata isin uffattan yeroo baay'ee yeroon isaa argu uffata wal fakkaataa uffattanii deemtu. Amma gaafa kooliit manaa baatee uffata kee uffattee baatu akkamitti beekta? Uffati lammuma lamaan jira mana keessa waan ta'eefi gaafan tokko dhabu saffattee baate jedheen saffadhee kaa yoon yaadachuu dadhabe immoo bilbileen gaafadhaa kanan uffadhee naan jetti san uffadhee ba'aa jechuudha. Uffata irratti filannoo gargar ittiin baatanii jiru? Yeroo baay'ee fedhi keenya tokkumadha. Uffata irratti tokkuma filanna. Kanaafuu filannoo uffata irratti garaagarummaa hin qabnu jechaa jirtan. Yeroo mana ba'uudhaaf jennu ganama haasa'ana naaf ishee haasa'amnu har'a maal uffannaa uffata isa kam uffannaa garaagara waan hin uffanneef nam tokko yoo taate amma wayyaama sitti tole fuutee uffattee baata. Nuti garuu lama waan taaneef mareen keenya ganama mana ba'uu fi uffataa jechuudha. Har'a isa kam uffannaa al tokko gaafa ani kan biraa filadhe isheen kan biraa filattu immoo lama taanee isa jenne uffanne nama gaafan kan koomoo kan ishee wayyaa irratti ooluudhaaf jennee isa namni nuuf illee ishi jennee baanaa jechuudha. Wantoonni irratti isin wal loltan jira? Wantootni isin irratti waliin galle yookaan immoo wanta tokko jechuun filannoo irratti lakkii kana wayyaa jira jedhee yaadu. Yeroo isin gargar baatanii jiraattan jira amma fakkeenyaaf akka laftuutti miirri jira miti miirri namatti dhaga'ama. Gaafa kooliit bakkeetti baatee aarii wayiitti dhaga'amu kooliin manatti gaddiiti? Garuu yeroo baay'ee gargar baanii waan hin beeknee fi yeroo baay'ee oolmaan keenya walii wajjinidha. Walii wajjin bullaa ijoollummaa keenya kaasnee gargar fagaannee waan hin beeknee fi garuu manuma keessaati isheen waa balleessitee gaafa dheekkamamtu baay'ee natti hin tolu nan jeeqama. Bakka ishee dheekkaman illee otoo naanna dheekkamaniiti natti tola. Kana baay'ee jaalattanii jechuudha. Baay'ee dhugaa. Mee atoo kooliin jechuun amma miira gaafa isheen alarra taate yookaan sagantaa wayiitiif baatee bakkaatiin jirreetti ala taate wanti miirri wayii ishitti dhaga'amu. Miira sanaati manatti sitti dhaga'ama fiilgoota? Dhiyoomatti yeroo darbee keessa ishee dhukkubee ture gargar baanii hin deemnu garuu qodaa nama harkaa fuudhuuf jettee baatee turte innaa bakkeetti dhukkubee naan jedhanii ani dhugaa dubbachuuf baay'ee cannaqamaa ture. Jechuun bakka itoo amma ishee dhukkubu utoo naanna dhukkubeera ta'ee wayya ture. Innaa baay'ee rakkisaadha. Yeroo tokko fa'aa isin dhukkuba amma fakkeenyaaf gaafa ishee mataa dhukkubu yookaan yeroo si mataa si dhukkubu isin lachuu bira wanta akkasii jira isin lachuu qixxeeme isin dhukkubamu akkami? Yeroo baay'ee osoo hin taane darbee wal duukaa nu dhukkubaa yeroo baay'ee miti qaba. Yeroo isin dhukkubu garuu walumatti isin dhukkubu. Rakkisaa natti fakkaata wanta akkanaa kun keessattuu maatiidhaa fi gaafaatti dhibamtee isheenis waan dhibamtuu fi yaaddoo waan itti ta'u natti fakkaata. Inni maasattaafa jetteetu mudata. Nama dhiphisaa jechuun
gaafa ani na dhukkubaa jira jedhee isheenis na dhukkubaa jira jettu sababiin akkas jedheef akkas jettamuun jedha isheenis sababiin akkas jedheef akkas jettaa itti miirichi garuu lamaama keenya mudachaa jira yeroo kana ta'u maatiitti xiqqootti hin tolu namni lama ol dhukkubsatee gaafa siree tokko irra ciisu. Meegaa namni kooliiniin jaalate dhufeetiniin yaada isaa sitti ibsatee jira? Jira. Badaayyuu gargar hin deemnu garuu namni ollaanii baay'ee ishee taasa'u tokko lafatti ani galgala wayii suuqiidhaa waa bituun deeme koolii jedhe gaafa inniif tiin maqaa keenya biraaf lamaan keenya kooliidha anumadha jedhee sattiin beeka jedheen dhaabadde isa sana immoo edekkoom naamin gaafa jedhu indee jedhe eenyudha jedhee barbaadee dhabe ana miti bakka lakkuu kudhana wayyoo dheemataa qabate. Egaa mudannoowwan akkanaa hedduutu jira si bira hoo kooliin mudannoowwan akkanaa jiru? Baay'ee miti garuu akkuma isheen amma jetteedha lafatti waan kooliitu wajjinaa isaanii naaf kaasuu yaalan lakkuu godha jedhee darbee beekaa jechuudha. Keessa beektoonni egaa qormaata fa'aa akka waliif qoramaa turtan dhagayeera. Akkami wanti kun barsiisota fa'aa rakkisaa turtanii jechuudha kaa? Elementary sirriimatti rakkisaa turre gaafa abbaan tokko afufaa qormaata walii qoramaa turre. Eenyutu yeroo baay'ee eenyuuf qorama? Anatu qoramaaf yeroo baay'ee ijoollee wajjinii alaba bahuu jaallatti. Akka carraallee alabaati barsiisaan ol seensisu gaafa jedhu bakka dirqama koo waan ta'uuf aannan qoramaa fi. Meegaa anas akkanatti kan na bareechisan isin Twins Design kooliin Twins Design miti dhiifa. Namoonni uffata babbareedoo kana argachuu barbaadan eessatti isin argu? Tole bakki argama keenya Buraayyuu Maaramii gamoo urgaa cinaa karaa haraa Shawaa Meedaatti geessu irraa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keenya illee siniif keenya peejii feesbuukii koolii Twins Design jedhullee qabna. Sanaan illee nu argachuu dandeessu akkasuma telegiraamiidhaan tiktookiidhaan illee nu argachuu dandeessu isiniin jenna. Karaalee marsaa hawaasummaa hundaanuu isin argachuu danda'u jechuudha. Asumaan wal qabsiisnee mee Oromoo Twins peejii jedhu feesbuukii irratti yeroo baay'ee arga. Mee waa'ee isaanitti himaa? Twins of Oromoo peejii jedhu qabna. Suni beekamtii ijoollee Oromoo lakkuu ta'an irratti kan xiyyeeffatudha. Keessattuu ijoollee Oromoo lakkuu ta'an baay'ee wajjin wal barree jirra peejii sanaan jechuudha. Yaada kana kan nu fidan lakkuun Maartaaf Maariyaam jedhaman jiru. Yaada kana akkasitti yaadni irra jedhanii gaafa nutti haasa'an nutis fedha keenya ture nutis lama taane yaadaa turre bakka yaadi kun erga isin biraa dhufee jennee peejii Twins of Oromoo jedhu bannee jirra feesbuukii irratti. Akkasii. Mee hojiilee akkamiiti peejichas irratti mee hojiilee akkamii hojjechuuf yaaddanii lakkuulee Oromoo beeksisuu qofa moo kanaan addatti hojii biraa qaba? Nuti ijoollee beekamtii ijoollee Oromoo lakkuu ta'an irratti xiyyeeffanne sanumaan kaayyoon keenya inni guddaa lakkuuwwan maatii harka qalleeyyii keessatti dhalatan ijoollee Oromoo lakkuuwwan ta'anii maatiin guddisuu kan hin dandeenye yeroo baay'ee lakkuun gaafa dhalatan haadhi kan miidhamtu jira yerootti miidhamtu jira lakkuun 3-4 ta'anii dhalatan jiru sana maatii guddisuu hin dandeenyeef dhaabbata gargaarsaa lakkuuwwan Oromoo Twins of Oromoodhaanii dhaabbata jedhu banuudhaaf yaadaa jirra waaqayyo nu gargaara jedhee yaada. Milkaa hojii baay'ee bareedaadha. Akkana ofirra darbanii namootaaf yaaduu danda'uun dhugaa wanta nama boonsuudha. Mee asumaan kooliin dandeettii addaa maal qabdu? Dandeettii addaa hojii keenya wajjin wal qabata garuu fakkii kaasuu hin dandeenya yaada. Fakkii kaasuun alattu waan akka shubbisas ta'uu danda'a. Mokorraa. Amma gaa qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Isin bohaaraa jirtu. An baay'ee bohaaraa jira. Isin bohaaraa jirtu jedheen abdadha. Amma gaa mee hammam ol beektan isa jedhu qormaatuuf deema. Akkuma jettan gaa isin keessaa hangafni kooliitiidha. Miti? Hangafamoo quxusuu haa gaafannu. Nama tokko daqiiqaa muraasaaf daqiiqaa 2-3 tokkoof istuudiyoo haa ba'u. Sa'aatii tokko wanta na hangaftuuf isheef kennamu.
Kabaja hangafummaati jechuudha. Reef hangafummaan nutti hin dhaga'amu jechaa turtanii garuu xiqqoo mallee ta'u jira miti. Nan kennaaf jedhee manii carraa. Tole egaa eenyutu gaafatama? Kooliiti. Kanaafuu egaa kooliin kabajaadhaan daqiiqaa lamaan tokkoof maaloo. Garaan gosa akkasiin qaba. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya dhikkisa jaalalaa ammas akka itti fufeetti jira nuti asitti bohaaraa jira isinis bohaaraa jirtu jenneeti kan nuti abdannu irraas barataa jirtan jenneeti kan nuti abdannu ijoolleen kunniin gaa dizaayineroota ciccimoodha karaalee hojii isaaniitiinis akkatti isin irraa barattan homaa shakkiin qabnu meegaa kooliin gaafiilee gaggabaaboo xiqqoon si gaafadha hammam wal beeku kooliiniif kooliit mee hammam wal beeku isa jedhuun isin qora qophiidha. Tole egaa gaafiin koo inni jalqabaa yeroo dhumaatiif obboleettiin kee yoom boosse himimmaan. Nisheen dhumaa boossee jedhee yaadu yoo kana hiriyaa jechuun hiriyaa durbaa qabna mucaan tokko baay'ee wal jaallanna turre keessattuu ishee wajjin baay'ee wal jaallatu humna isaaniin olitti. Guyyaa tokko waan tokko irratti wal hubachuu dadhabanii kooliin yeroo baay'ee waa nama hubachiisuu yaalte wanta sana ibsachuu gaafa dadhabdu baay'ee boossi wanta sana ibsachuu dadhabdee baay'ee boossi halkan guutuu bu'aa turte dhugaa innaa boo'icha isheen boosse inni dhuma isa kana jedhee yaada. Dhiyooma kanatti. Ji'aan guutaa laata? Yeroo madhiyoo kana hanga jaatti. Tole egaa gaafiin inni lammaffaa immoo kooliin maaliin si caalti? Amalaan ta'uu danda'a. Waanuma ta'e wanti isin itti wal caaltan maali? Kan isheen ittiin na caaltu? Garraamummaa baay'istii. Baay'ee garraamii akkuma sila jedhaa olee garaa namaa laafti baay'ee jechuun anis namaaf garaa laafu jechuutu hin taane akka kan isheetii miti. Noormaaluma keessa darbaadha. Tole egaa gaafiin sadaffaa immoo maatii keessan keessaa namoota firoottan keessan keessaa kooliiniin sirriitti jaalatu yookaan immoo namni isee sirriitti jaalatu maqaanaaf ta'e. Fira keessaa? Maatii keessan keessaa namni kooliiniin sirriitti ishee jaalatu. Maatii moo fira? Firoottan keessaa maatiin dhiyeenyatti jaalachuun isaanii waan hin oolleefi. Maqaadhaan naaf dhufta. Maqaadhaan baay'ee namni kooliin jaallatu. Isheen jaalatu osoo hin ta'in nama ishee jaalatu. Namni ishee jaallatu hundi. Isheen immoo sirriitti beektu jechuudha. Yeroon. Durbii keenya. Kanaafuu yeroonidha. Jedhee gaafiin inni dhumaa immoo obboleettiin kee kooliin jechuudha. Nyaata keessaa nyaata kana nyaachuu miti arguun barbaaddu. Nyaanni sun maali? Nyaata isheen arguun barbaaddu. Yookaan nyaata isheen hin jaallanne amma yeroo baay'ee nyaata nuti jibbinu jira miti. Kooliin nyaata keessaa nyaata kam jibbiti? Nyaata jibbitu jira jedhee yaadu. Nyaatti hundumaa waan isheen baay'ee caalchistee jaallattutu jira malee. Mee maaltu jira? Nyaata isheen baay'ee jaallattu cuukkoodha. Cuukkoo aadaa Oromoodha. Naannoo keenyattis nyaata beekamaadha. Cuukkoo baay'ee jaallatti. Anayyuu na dhoksiitii na hojjedhu sarpiraayis na godhi naan jetti cuukkoo. Gaafii dhumaa siin jedhee ture. Gaafii tokkotu gara sammuu koo dhufe. Kooliin amala kooliiti. Amala kee keessaa amala kamiin jaallanne? Hin jaallanne. Kan isheen dhuftee asitti deebisuu dandeettu amala kee keessaa kan isheen siif hin jaallanne? Yaada mataa koo malee yeroo baay'ee kan ishee ofitti hin jedhu. Kanuma jedhee yaada. Asumaan yaada mataa koo qofaan deemu xiqqootti hin tolu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kooliit gaafiiwwan angaafadheef deebii naa kennitee jirti. Mee kooliinoo dhuftee maal jetti isa jedhu hammam wal beeku isa jedhu immoo hin qorraa ammas turtiin keessan dhikkisa jaalalaa wiirtuu miidiyaa waliin haa ta'u. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kooliin amma deebitee jirti. Hammam wal beektu jedheetiniin gaafiiwwan garaagaraa kooliitiin gaafadhee ture. Meegaa
qormaata gara qormaataatti seenee waaqayyo qormaatarraa nu qabuun jettanii gaafii tokkoffaa maal gaafadheseeti yeroo dhumaatiif kooliin yoom boossee jedheen gaafadhe ati yeroo dhumaatiif yoom bootte sirriitti natti himtee jirti yeroo isaa meenu yaadachiisate immoo sadhumaa waan tan boo'e engadda gaafa dhukkubsattee turte isheenii እና garuu yeroo sana baay'een boo'ee isheen garuu of hin beektu turte yeroos isheen kam yaadachuu dandeetti yeroo wanaatitti sin argine yookaan isheen isa kana ishee isin yaadachuu dandeessu yeroo dhumaa kana ጓደኛው koo tokko wajjin ጓደኛን baay'ee jaalladhu tokkon qabaa baay'ee jaalladha wantani yaanni gaafa isheen jettu hubachiisuu yaale gaafa isheen hubachuu dadhabdu bu'aan bulee እና ነጎርsaa turte halkan na jajjabeessaa turte kan ishee yaadattu sadha ji'a tokko gara ji'aaf deemaara akkasitti yaadachiiste koolitti ji'a garmadha egaa gaafiin tokkoffaa deebi'eera isheen saaluma kanaan ibsite gaafii lammaffaa immoo maaliin gaafadhe sitti fakkaate koolit si'iin maaliin si caalti jedheen gaafadhe mee ati koolitiin maaliin ishee caalta amala ta'uu danda'a haala bifa waa hundaanuu maaliin si caalti jedheen gaafadhe garaa nama laafuu koodha ta'ee hin beeku isaan yaada garraamummaadhaan xiqqoo isheen na caalti jetteerti obboleettii maatii keessan keessaa namni maatii jechuun firoottan keessaa namni koolitiin sirriitti jaalatu eenyu maqaan haadheen jedhe namni si jaalatu firoottan keessan keessaa namni na jibbiyyuu hin jiru maatii koo keessaati moo namna nan baay'ee jaallatu anna darbure jechuun na jibbu jedhee nama yaadu hin jiru keessattuu immoo baay'isee kasi jaallatu namatti siixu firoottan keessan keessaa jechuudha isheen nama tokko maqaa waamteerti tole egaa inni biraan immoo kan gaafadhe obboleettiin koo isheetu si ibsa nyaata jiran keessaa nyaata kana hin jaalattu isa jettu nyaata keessaati maaliin jaalattu nyaata hundasaa nan jaalladha nyaata uumamaa jibbitu hin qabdu obboleettiin koo kooliin nyaata keessaa nyaata jibbitu hin qabdu kan jaalattu garuu jira jettee nyaata wayinaa dhufte cukkubaa man jaalladha sirrimatti wal beektu jechuudha isin dogoggorsuun hin danda'amu kanaafuu nyaata keessaa cukkoo sirriitti jaalatta nyaata jibbitu garuu hin qabdu hunduma jaalatta gaafiin koo inni dhuma amala kee kan ati siif hin jaalanne amala kee ta'ee isheen kan siif hin jaalanne suman baay'ee nama garaa laafuu hin jaalladha yaada jechuun isaaf jettee ati ergaa namaaf garaa laaftuuf jettee miidhamtette yeroo hundumaan eekamti sumadha jedhee yaada kanaafuu sirriitti akka wal beektan anaafis daawwattoota keenyaafis mirkaneessitaniirtu meegaa asumaan waa'ee heerumaa kaasu filannoon keessan waan wal fakkaatuu fi mee hiriyaa jaalalaa irratti filannoon keessan maal fakkaata namni kun osoo hiriyaa jaalalaa koo ta'ee isa isin jettan dhugaa dubbachuuf ulaagaadhaan ilaalee hin beeku jechuun yoo man zim jedhee ma jaalladhe malee hojii akkasii naamni isa jedhan hin beeku anis akkasumadha amala keenya dhuree erga lamaan keenya akkasitti yaaddatee anis ulaagaa kaayee nama hin jaalladhu nama akkasii nama hojii akkasii magaala diimaa naamin hin jedhu garuu akkasumatti jaalladha durii lakkuutti heerumna jenna lakkuututti heerumni baay'ee nutti tola ture amma garuu waan waaqayyo nuuf yaade ni wayya garuu sadii keenya guyyaa tokko akka ta'u barbaanna
nama garaagaraa yoo ta'e iyyuu nama waaqayyo nuuf kenne guyyaa tokko irratti heerumuu Tole egaa as stuudiyoo keenya dhuftanii sagantaa bareedaa kana yookiin hojii qophii bareedaa kana waan waliin dabarsiniif hedduu galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya dhikkisa jaalalaa torbee kana kana fakkaata ture. Lakkuuwwan Oromoo waliin turtii goonee egaa sirriitti wal beeku waa'ee isaanii dogoggoruyyuu hamma hin danda'amnetti egaa kan isaan wal beekanii qophiin keenya kana akka fakkaata ture. Torban qophii biraatiin hanga wal agaruutti nagaatti kan isiniin jedhu Ansittiinaa Hajiiti.